about my Ethiopia study abroad. Intalti faranjiidhaa tunii fi maammadoon Itoophiyaadhaa maal akka wal godhan dhageessanii dhiyeenya kana intalti tunii gara Itoophiyaadhaa imaltee turte. Isiin deemteef dhiira barbaadaa fi miti biyya daawwachuudhaaf boqonnaa godhuudhaaf deemtee jechuudha. Eega deemtee viidiyoo poosti gootetti maammadoon Itoophiyaadhaa akkuma jirutti kunoo akkuma asirratti argaa jirtan kanarratti aadii itti ergatee keessaa miiseejii garagaraa itti barreessaa ture. Isiinis viidiyoo waraabdee poosti gootee jechuudha. Maali hay intalti ani dhiiran barbaada biyya kana dhufaa hin jenne maaltu kana hundaan nama geeho ammasi nilleen bareedina akkasitti nama booji'ee maammadoolleen akkasi jala fiigee dirqamsiisee bareenni sun irraa fi qabu dadhabee aadii itti ergataniifis waan qabdu kunoo isin tanuma asirratti ergitan tan maali garuu hay hudduma dhalaa jala fiiguu malee dalagaan biraan jiru biyya teenya san maaliif akkana memma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf memma isii tanaa fi faranjuma ta'uu isiidhaa yoo taate malee shamarran keenya yoo wal bira fiddan walitti dhiyaatu jechuudha dachii fi samiidha. Warqida biratti fakkaate shamarran keenya jechuudha amma isii tana biratti. Sanii fi akkanatti gaamistira keessan isin saaxiltee as keessa jaarsa keessan barbaadachuu ni dandeessan. Jaarsi keessa yoo as keessa jiraate barbaadaadhaati baasa. Dhabama godhaa jiru teessan keessa hin ta'u sun akkasumatti miseejii garagaraa ta'isaan barreessanillee ingiliffaa warri beektan dubbisuu ni dandeessan kunoo irratti qabdanii dubbifachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaa jira gaa maali nama haf gootanii bara namni haala kamiin deemee biyya teenya daawwatee akkam haa ta'u akkamitti boqonnaa haa godhu namni boqonnaa godhuudhaaf maallaqa isaa baasee iddoo garagaraa yeroo deemu bashannanuudhaaf deema. Amma isin rakkisaa jirtanii rakkistanii intala irraa dhaabbadhaa.